warra jaageessanitu madaamii mana madaamii keessatti madaamii warqii hojjettu yeroo hattu jechuudha. Madaamii singaruu yaaddan miti mana madaamii keessatti umtuun furatamuu hin hatamuu madaamiin hin hattu jettanii yaaddu miti. Warqii ajaa'iba jalaa hattee jechuudha. Akkastiin kan hatteellee jechuudha. Warqii fudhattee kan deebistes jirti jechuudha. Madaamii dhumtu fudhattee kan deebistes jirti. Isheen kun immoo saafaruudhaaf yeroo isheen qophooftutti waan hundumaa yeroo qophooftee jettu yeroo ilaaltu akka tasaa yeroo ilaaltu warqiin ishii hin jiru jechuudha. Baay'ee dhugaa waaqa warqii kana isaanii baay'ee nama jalaa adamsu waan kam caalallee jechuudha. Ilaala amma viidiyicha akkamitti akka isheen waraabde. شوفوا نشون شوفوا 3 سنة نشتري ذهب ما في البيت. أنا دهني سافر. شوفوا شنطة مالنا. ها شفتوا هذا شنطة مالنا عشان بدي أسافر. شوفوا هذا كله. ها شوفوا ما في ذهب. أنا أشتري. شوفوا كم أقرض. هنا البيت أكيد من يشلو. شوفوا درسني فيه. ها أياتوا وين يهي 3 عمت سرتش جزاوت ورك بمولو توستوا على الندالة. يهي بيت هلي ما بيتنا. ያው ቃል ተግልዬ ለወጣሁ ነው ለጠያራ ለሄር ነው። ተመልከቱ እዚህ ቤት ሌባ ወርቅ ለእናቴ ለኔ ነው የገዛሁት። ይሄ እናቴ ይሄ ተገዛበት ወርቅ ከ3000 በላይ ነው ያወጣሁበት ወርቅ። isheen qophoofteetti already jechuudha. Dura nagaasniifaatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqaa ta'uu lafa jirtan nagaarraa afaan siniifaa ta'u. Egaa yeroo baay'ee jechuudha madaamiin waan akkasii waan gootu hin fakkaatu yookaas ijoolleen madaamii waan akkasii waan godhan hin fakkaatanii garuu isa tokko irgixeenyaadhuma ta'een isinitti hima madaamii ummatu keessaa fudhatee sanuu keessaa fudhattee immoo hin deebiste akkamitti akka deebi'ee isinitti hima. Kun garuu la guyyaa isheen saafartuudha baay'ee waan hundumaa sirreeffatteetti shaanxaa ishii qopheeffatteetti har'a mana sana keessaa deemti jechuudha. Garuu yeroo warqii ishii ilaaltu warqiin ishii hin jiru. Warqii kan haadha kootii biteetti kan ofii biteetti warqii 3 jechuudha. Warqoota 3 gara 3,000 hin bite jettee 3,000 garuu birrii eessaa akka ta'e ani hin beeku. Gara birrii 3,000 biteetti birrii eessaa akka ta'e garuu hin beeku. Egaa baay'ee tokko nama ajaa'ibu jechuudha. Bakka warqiin isaan hin barbaachisu jedhanii yaadu ta'ee hin beeku. Warqiin bitatan jedhanii yaadu ta'ee hin beeku. Warqii kaawwachuu hin beekan jedhanii yaadu ta'ee hin beeku. Akkanatti waaqa akkasitiin intala kana gudii godhanii amma maal gooti deemaarti mana sana keessa deemaarti already kunoo darrasanyiillee qaba jettee akkuma agarsiistedha. Guyyaatti barartu xiyyaara yaabbattutti kun yeroo ishee quunnamu eenyuun gaafatti as deebite jara gaafatti moo eenyuun gaafatti yoo gaafatte iyyuu nuti si eegaa nuti si beekaa warqii maalii qabdaa jedhuun deebii jechuudha. Osoo darrasanyii qabdu jechuudha ma gochuu hin dandeessu. Dhiistee deemuu qofa malee garuu baay'ee tokko nama ajaa'ibu jechuudha. Mana shaanxaa ishii yeroo qorqoranii kana keessaa fudhatan jechuudha. Inni kan biraa isinitti himaa akkamitti akka madaamiin warqii ishii jalaa fudhattee akkamitti akka deebisteef jechuudha. Mucattiin durayyuu biyya Arabaa hojjettee turte lammata deebitee dhufte. Gaafa deebitee dhuftu kallattiidhaan hin fudhanne madaamiin biiroodha kan isheen turte jechuudha. Yeroo biirootti seentu sana warqii waan qabduuf warqii kan gurraa fi kan mormaa waan qabduuf mucattiin kan gurraaf kan mormaa waan qabduuf sodaattee maal goote ishee biiroo sanaan warqii kana sibira naaf haa taa'u jette. Ijoolleen baay'ee waan ta'eef beektu biiroo keessa warqii kana naa kaayi ati sibira naaf haa taa'u gaafa deemu fudhadhaa jettiin.
jennaan isheen immoo maal jetti anaafu kutaan hin kennamne anisi akkuma ijoollee biran ciisa anisi jetteen kutaan addanaan kennamne jetteen ishee biiroo sun jechuudha. Sabooda warqii sana garuu dhuguma akka isheen qabdu agarsiisteetti argiteetti harkatti. Booda warqii ishii sana illee namnu jalaa hin tuqne warqii mashii sana faana gaafa madaamii ishii dhuftu wajjiniin galtee jechuudha. Gaafa fudhattee galtu intalli miidiyaa baay'ee fayyadamti suuraa of kaasuu miidiyaa kana baay'ee fayyadamuu jaallatti jechuudha. Booda madaamittiin hinjibbite amala ishii kana sasheen akkana tattaatu hinjibbite suuraa fa'aa of kaasti viidiyoo fa'aa of waraabdi waan akkasii mana keessa deemte yeroo gootu madaamittiin jibbiteetu biirootti deebisuudhaaf jette maal gooti shaanxaa ishii sakatta'anii gaafa sakatta'anii warqii kana keessatti argu. Warqii kana keessatti gaafa arganii warqii ishii keessaa fudhatanii jechuudha jira. Kana eessaa fiddeenaan kan amma Itoophiyaadhumaa fidee dhufee duruu qabaa jetteen keessaa fudhatan maa gochuu hin dandeessu humna ishiitti oli jarri biirootti yeroo deebisanii biirootti himatte isheenu. Jarri immoo warqii ishii sana dura argitanii harkatti arganii dhugumaan akka ishee warqii qabdu. Booda bakka warra biiroo faana lolli hin ka'e jechuudha madaamittii faana dhuguma warqichi kan ishiiti warqii qabdi. Amma garuu guyyaa muraasa keessatti yeroo deebistan warqiin ishee hin jiru jennaan numni hin agarree jedhu. Baay'ee tokko intini yeroo jedhan booda madaamittiin jechuudha sheemiin ishee qabeetu konkolaataa koo keessatti buustee konkolaataa koo keessaan argee shaanxaa ishii keessaa konkolaataa koo keessatti buustee natti fakkaata garuu kunoo argeera jetteetu deebisteefi jechuudha. Namoonni bu garuu deebi'uunsaa waan tokkodha. Madaamiin garuu warqii ijoollee yeroo adamsite akkanatti fudhattu immoo nama dhibaa jechuudha hattu. Madaamii hattuunis jirti. Akkasuma ijoolleen madaamiillee warri ga'eessa ta'an qalaalii hin hatani nama jala. Dhugaa waaqa warqii bichaamti birriillee nama jalaan hatu ijoolleen madaamii immoo bakka tokkotti jechuudha. Kanaafuu qabeenya keessan sirriitti ilaalladha yeroo galtan fa'aa warqii keessan fa'aa bakka biyya fa'aa galanii yeroo deebi'anii warqii tooddoo kaawwatan qabaatanii kaawwatanillee gaarii. Maaliif waan si qunnamuun beektu mana jijjiirrachuu dandeessaa. Yeroo mana jijjiirrattu immoo haalli biraas irra ga'uu danda'a. Shaanxaan keessa qaxxaamee dhugumaanatti warqiin kun immoo hankee miti jedhamee sirkaa fudhatamuu danda'a. Hin beekamu akkatti warqii sirkaa fudhatanii bakka hojjettoonni warqiin kaawwatan waan ta'eef. Hojjettuu warqiin kaawwattus warqiin isheedhaaf isin malu maatti gooti warqii kaawwachuus hin beektu bitachuullee hin beektu isheenii. Kana kanatti nu yaadu waan ta'eef nu warqii akka nu taane iyyuu hin beekan dhageessaniittu. Innaa akkanaa isiniin jedha mudannoon akka kanaallee jira. Egaa waaqni isin haa gargaaru malee dubbiin warqii jabduudha.